Hello? Gamoo kamirra jirta? Bilbilteefi? Bilbileefi la bilbilli isaan hojjetu. Namoonni si hordofaa jiru moo? Lakki namoonni hordofaa hin jiru. Ejjennoo kiyya sirreeffadheen deemaa jira. Si bilbilaachumatti eegi. Tole. Hello? Hello. Yeroon isiniif kenne dhumaa jira. Maal? Daqiiqaa 3 keessatti gahuu baannan yaada kootiin jijjiira. Tole. Hello. Ila atattaman daddafiti daqiiqaa 3 keessatti gamoo ganda duwwaa 5 jirutti bira dhaqe. Maal? Gamoo ganda duwwaa 5? Daqiiqaa 3 keessatti kan godhe achi gahuu danda'a. Daf. Tole fajettanii. Namichi kun bara na jechisiisuuf ta'a. Hanga silaan agarree. Tole barbaadatumaan jira. Maal isin rabbiin sodaatanii? Maal ta'u keessanii? Horiitu dallaa keessaa bade mitiin barmuuca agootiin gaaddisee koo tokkittii koo na jalaa bade. Haa ta'u ka. Obbo Magarsaa. Na dhageessu. Amman gaaddisee koo argadhutti. Fuula koo karaa biirootiin galagashu. Ilaa. Na dhagaa. Yoo barbaadan nama kan biraa mindeessaa. Yoo barbaadan iddoo kun nama kan biraa gashaa. Kana miti kan barbaadan. Waan an godhu hin qabu. Obbo Magarsaa.
Nara geessu amman gaaddisee koo argadhutti miilli koos boqonnaa sammuun koos nagaan argatu. Bar amma mucaa koo argadhutti karaa biirootiin hin ba'uun isiniin jedhama. Nara geessu barbaannaan nama kan biraa mindeessaa kanadha. Kalaas haa tokko jechuu hin danda'u. Sochii tokko goote taanaan mataa kee bibbiita. Ani maaltu nageen sochii taasisa. Bakka barbaade nageessi. Harka kee kaasi. Tol. An duraas uumaa farkaan qabu. Moobaayila kana malee. Shaanxaa kana hoote kunooti. Kaayila. Waan kana gad deebisi. Si dogongorsa. Siifis gaarii hin ta'u. Anumaa keessa hin jiru si jedheera. Callisi. Afaan kee qabadhu. Boofa. Boofa mataa dhahan malee hin jiru. Kanaafuu mataa kee cabsuu qabaadha. Fiixaa rabbiidha jedhi. Anumaa keessa jiru si jedheera. Ani abbaa ijoolleeti. Ijoolleeti asi marattu. Ani ammas taanaan deemiti fiixaadhaan walitti nu araarsinaan dhufe malee waa tokko keessa hin jiru. Namicha bofa kana wajjin anu hojjechuun barbaadu. Ciisi afaan kee. Tol. Kinoo sitti meera. Ani ammas kanan dhufeef dhimma dhuunfaa kiyyaaf asii bira dhufe. Maaliif na barbaadde? Si wajjin hojjechuun barbaada. Maaliif na barbaadde? Meeshaa kana gad deebis dura. Maaliif na barbaadde dafidatti? Si wajjin hojjechuun barbaada. Amma qarshii siif ergame kunooti. Maa inni jiru? Qarshii kan tanaan dura wajjin hojjettan. Amma booda immoo anatti si wajjin hojjechuu barbaada. Maal jechuudha? Qondaala ta'ee ta'uu akka si wajjin hojjedhuun barbaada. Dhimmoota si hordofan hundaafuu dursee sitti muufan. Boofa! Ati boofa akkamittan si amanuu danda'a? Ammas taanaan ani eenyu gadi miti. Isa maaf hin dagandeemu ni amma? Na laalmi. Ani ishee gadi, isheen maaliin na caalti? Kooni yeroon kun kiyyaaf keeti. Seen ammaaf yeroo kenna fudhatti. Maqaa ishee natti hin dhahin. Isheedhaa gidduu keenya jaarsa ta'e kan nu araarsu. Amma hiriyyaateeti jedheeti. Situ waliin guddanne waliin baranne naan jedheera. Yoo wajjin baranne yoo waliin guddanne yoo akkamiin akka wajjin jiraanne beektaa? Waan ati natti himnaan akkamii beekuu danda'a? Hafaa koo nyaattee gabbatte. Muufaa koo uffattee guddatte bara. Har'a nama fakkaattee nama gidduutti makamtee deemti. Anaaf maatii kootu kabaja kanaan ishee kennu. Isa maaf hin deefne amma? Ammas taanaan uduruun deemnee bara. Haa gabaabaattu kaa. Gaadiddoo abbaa qabeenyaa tokko jalatti hidhamuu waan guddaa miti bara. Kalleessa safaa keenyaan guddatte har'a safara isaatiin jiraatti. Gahee isa dhiisi. Dhimma rifachiisaaf akkana barbaadde yeroo abbaa kootitti goola baasii balali'ii bira gahinaan jedhe. Fiixa akkas hin jedhin. Tuffii bobba'ee namnaaf qabuuf malee ani waa tokko keessa hin jiru. Sitti meera kunoo. Kaleessa hoo yeroo nagantu sana maal ture sababni kee? Ani si ganeen beeku. Ejjennoo kan keetiin eessa akka ati geessu baruufan malee. Yaanni beellamoo maaliin? Beellam kiyyoo keessa galeera. Maal jechuudha? Eeyyee. Hakimoota biyya alaatii galchee of tuulaa ture jalaa qabanii jiru. Maaltu qaba? Mootummaadha. Akkan dhagayeetti qaama olaanaatiin hordofamaa jireedhaan. Mootummaa jechuudha. Koomishinii farra malaammaltummaatiin waajjira poolisiitiin waltaanii hordofaa jiran. Ejjennoon beellamoo maal ta'ere? Inni ammas dubatti ja'aatiin hin jiru. Hundeen inni ittiin dhaabbate jalaa jigus gabaa kaleerra ija buqqifataatiin hin jiru. Ana maaliif na barbaade? Ammas isa waliin ta'ee daa'imman qalee fi akka warqii baasuu na barbaada? Akkas jechuu miti obbo Fiixa. Maal qaba namoota dhibaman hoggaa baay'ee wal'aan ta'e? Callisi! Sammuu kee dhoqqaa'ee kana natti hin dubbatin.
waa tokko sitti himu. Maaf waan miliyoona natti himu. Seenaan miilaan deemuu erga dhiistee turte. Maaliif deemtire? Isa ishee gaafadhu. Ani garuu konkolaataa mataa kootti qabaachuun fedha. Maal? Eenyu gadi ta'e jiraachuun barbaadu. Kanaaf na miilamte? Maal? Nan balleessi taanaan dogoggora. Nama mataa kootti jedhee si abdadheen bara. Balleessaa taanaan of sirreessuu nan danda'a. Dhiifama. Jechuun maal? Meeshaa guddaa kana gaafachuuf bardura gaaffii abbaa goote akkam goote? Maal? Gaaffii abbaa koo? Dhageessa gaaffii abbaa kee bakka gaaffii deebiitti deebigeessi. Ani boontiin garuu nama qorqorroo kunaa bituuf ceemutti yeroo nuti dogoggoraan illee yaadu. Booni tasgabbaa'ee dura ana akkas jechuu kiyyaa miti. miti barkan jedhe obbo beellamtuu jedhee bara ani waa tokko keessa jiru siin jedhee jedhe maallaqa kanas kunoo kan tanaan dura hojjette boonasii hojjisii ergee jedhe kan maallaqni immoo baay'eedha fudhachuu dandeessa. Yeroon isaaf kennamu dhuma akka deemaa jiru hin hubanne. Yeroon maali? Yeroon daa'imti qalaman dhaabbatu. Yeroon cubbuu isa dura hojjete waaqarraa kamatti gaafatu. Fiixaa maal jechuu kan keeti? Kuni bara asii miti addunyaa kana keessattuu waan baratamaa waan ta'eef kun rakkina hin qabu. Dhageessa akka meeshaa konkolaataa tokkorraa busee takka jiraachisuuf bakka hundatti baratamaadha jettee ni gadsitee na amansiisuu yaalii. Yeroo baay'ees nitti mee jira. Ana ajjeesuu fi adamsuu keessan dhaabatoo hojii keessan sakattaa. Yeroo isiniif kenne dhumaaf deemaa jira. Yeroo muraasa kanatti fayyadamuudhaan badii hojjechaa jirtan dhaabatoo uummata beesaa dhimma yaalatuu hojii keessatti qaba. Yeroo isiniif kenne nan garuu ragaan harka jiru qaama sirratti galchuudhaan gaafa san hundi keenyaan mana hidhaatti nuti kenna. Kanuma ejjennoo kan kee doktar. Deemti qarshii kanas deebisiif. Cubbuun dura hojjedhe naaf gaha. Qarshii dhiigaan argames barbaadu jedhe. Tole bofiita. Qarshii kanas haa deebisuuf hire? Dafii bahi. Garuu gaaf tokko waadaan ogummaa keetti si gaafachuu oola. Hanga saniif deem fakkaatu keetti makata. Tole. Dafii bahi. Waan biizinasii kana waan si galee natti fakkaatu. Seenaa. Waan biizinasii kana waan si galee natti fakkaatu. Naaf galee jira sirriitti na ibsa. Argitaa seenaa. Biizinasii kana akka salphaatti ilaaleen. Amma laal inni kun Sudaan Kaartuum irraa dhufa. Inni kun immoo Jibuuti irraa waama mucaasaatiif dhufa. Jarreewwan lamaan kun Keeniyaa irraa lameen waama haadha mana isaaniitiif dhufa. Haadha manaa isaanii yaalchisuuf dhufa. Egaa inni kun Ugaandaa irraa dhufa. Kanneen argitu immoo Afrikaa kibbaarraa isaanis torbuma kana keessa galu. Isaan kun immoo Ugaandaa fi Tuniziyaa irraa dhufu. Laal seenaa. Jarreewwan kun hundinuu $300,300 kafaluuf walii galleeru.
Beella waaqa kee sodaadhu na dhiisi. Seenoko dhageessa laal amma isaa miti. Dooktar Abdiisaa akkuma goone tabichatti deebisuu qaba. Namichi kun maal si godhe? Maal qaba haa jiraatu osoo itti dhiiftanii? Maraachitee kunoo karaarra ooftee jirti. Daandii irratti hambistee jirti. Ammumaayyuu lubbuun haa jiraatu maal qaba osoo dhiiste? Akkasii miti seenaa. Dooktar Abdiisaan tapha kana keessan seenne taanaan jarri kun immoo kaayyoon isaanii jalaa fashalee taanaan sakandii takka keessatti addunyaa kanarraa nu dhabamsiisu. Kanaaf Dooktar Abdiisaa tabichatti deebisuun dirqama. Nagaatti seenaa. Hello? Eessa jirtu? Sa'a kana isin ta'a mana koo qaba? Dhagaan bulu. maal isin rabbiin sodaattanii maal ta'u keessanii horiitu dallaa keessaa bade mitiin barmucaa kootiin gaaddisee koo tokkittii koo na jalaa bade haa ta'u ka obbo Magarsaa na dhageessu amman gaaddisee koo argadhutti fuula koo kara biirootiin galagashu ilaa na dhagaa yoo barbaadan nama kan biraa mindeessaa yoo barbaadan iddoo kun nama kan biraa gashaa kana miti kan barbaadan waan an godhun qabu obbo Magarsaa na dhageessu
Amman gaaddisii koo argadhutti. Miilli koos boqonnaa sammuun koos nagaan argatu. Bar amma mucaa koo argadhutti karaa biirootiin hin ba'uun isiniin jedhamu na dhageessu. Barbaannaan nama kan biraa mindeessaa kanadha. Kalaas haa tokko jechuu hin danda'u. Sochii tokko goote taanaan mataa kee bibbiitu. Ani maaltu nageen sochii taasisa. Bakka barbaade nageessi. Harka kee kaasi. Tol. An duraas uumaa farkaan qabu. Moobaayila kana malee. Shaanxaa kana hootee kunooti. Kaayila. Waan kana gad deebisi. Si dogongorsa. Siifis gaarii hin ta'u. Qaama olaanaatiin hordofamaa jireedhaan. Mootummaa jechuun Koomishinii farra maraammatummaatiin waajjira poolisiitiin waltaanii hordofaa jira. ejjennoon beellamoo maal ta'ere? Inni ammas dubatti jedhaatiin hin jiru. Hundeen inni ittiin dhaabbate jalaa jigus gabaa kaleerra ija buqqafataatiin hin jiru. Ana maaliif na barbaade? Ammas isa waliin ta'ee daa'imman qalee fi akka warqii baasuu na barbaada? Akkas jechuu miti obbo Fiixa. Maal qaba namoota dhibaman hoggaa baay'ee wal'aan ta'e? Callis! Sammuu kee dhoqqaa'ee kana natti hin dubbatin. Waa tokko sitti himu? Maaf waan miliyoona natti himu? Seenaan miilaan deemuu erga dhiistee turte. Maaliif deemtire? Isa ishee gaafadhu. Ani garuu konkolaataa mataa kootti qabaachuun fedha. Maal? Eenyu gadi ta'e jiraachuun barbaadu. Kanaaf na miilamte? Maal? Nan balleessi? Nan balleessi taanaan dogoggora. Nama mataa kooti jedhee si abdadheen bara. Balleessaa taanaan of sirreessuu nan danda'a. Dhiifama. Jechuun maal? Meeshaa guddaa kana gaafachuuf bardura gaaffii abbaa gootee akkam goote? Maal? Gaaffii abbaa koo? Dhageessa? Gaaffii abbaa kee bakka gaaffiif deebiitti deebigeessi. Ani boontiin garuu nama qorqoruuf kun abduuf ceemutti yeroo nuti dogoggoraan illee yaadu. Booni tasgabbaa'ee dura ana akkas jechuu kiyyaa miti. Miti barkan jedhe obbo beellamtuu jedhee bara ani waa tokko keessa hin jiru siin jedhee jedhe maallaqa kanas kunoo kan tanaan dura hojjette boonasii hojjisii ergee jedhe maallaqni immoo baay'eedha fudhachuu dandeessa. Yeroon isaaf kennamu dhuma akka deemaa jiru hin hubanne. Yeroon maali? Yeroon daa'imti qalaman dhaabbatu. Yeroon cubbuu isa dura hojjete waan qarraa kifamatti. Hello? Gamoo kamirra jirta? Bilbilteefi? Bilbileefiidha bilbilli isaan hojjetu. Namoonni si hordofaa jiru moo? Lakki namuna hordofaa hin jiru. Ejjennoo kiyya sirreeffadheen deemaa jira. Si bilbila achumatti eegi. Tole.
Hello. Hello. Yeroon isiniif kenne dhumaa jira. Maal? Daqiiqaa 3 keessatti gahuu baannan yaada kootiin jijjiira. Tole. Hello. Ila atattaman daddafiti daqiiqaa 3 keessatti gamoo ganda duwwaa 5 jirutti bira dhaqe. Maal? Gamoo ganda duwwaa 5? Daqiiqaa 3 keessatti kan godhee achi ga'uu danda'a. Daf. Toleef jettanii. Namichi kun bara na jechisiisuuf ta'a. Hanga silaan agarree. Tole barbaadatu maan jira. Anumaa keessa jiru sin jedhee. Allisi afaan kee qaban. Boofa mataa malee hindu. Kanaafuu mataa kee cabsuu qaba. Fiixa rabbiidha jedhi. Anumaa keessa jiru sin jedhee abbaa ijoolleeti. Ijoolleeti asi marattu. An ammas taanaan deemiti fiixadhaan walitti nu araarsinaan dhufe malee waa tokko keessa jiru. Namicha bofa kana wajjin anu hojjechuun barbaadu. Ciisi afaan kee. Tole. Kinoo sitti meera. An ammas kanan dhufeef dhimma dhuunfaa kiyyaaf as bira dhufe. Maaliif na barbaadde? Si wajjin hojjechuun barbaada. Maaliif na barbaadde? Meeshaa kana gad deebis dura. Maaliif na barbaadde dafidatti? Si wajjin hojjechuun barbaada. Amma qarshii siif ergame kunooti. Maa inni jiru? Qarshii kan tanaan dura wajjin hojjettan. Amma booda immoo anatti si wajjin hojjechuu barbaada. Maal jechuudha? Qondaala ta'ee ta'uu akka si wajjin hojjedhuun barbaada. Dhimmoota si hordofan hundaafuu dursee sitti mufan. Boofa! Ati boofa akkamittan si amanuu danda'a? Ammas taanaan ani eenyu gadi miti. Isa maaf hin dagandeemu ni amma? Nalaanimi ani ishee gadi isheen maaliin na caalti? Kooni yeroon kun kiyyaaf keeti. Seenaa ammaa firuu kenna fudhatti. Maqaa ishee natti hin dhahin. Isheedhaan gidduu keenya jaarsa ta'e kan nu araarsu. Ambarii riyyaatiiti jedheeti. Situ waliin guddanne waliin baranne naan jedheera. Yoo wajjin baranne yoo waliin guddanne yoo akkamiin akka wajjin jiraanne beektaa? Waan ati natti himnaan akkamii beekuu danda'a? Afaa koo nyaattee gabbatte. Muufaa koo uffattee guddatte bara. Har'a nama fakkaattee nama gidduutti makamtee deemti. Anaaf maatii kootu kabaja kanaan ishee jedhu. Isa maaf hin deefne amma? Ammas taanaan uduruun keenya bara. Hagawa baattu kaa. Gaadiddoo abbaa qabeenyaa tokko jalatti hidhamuu waan guddaa miti bara. Kalleessa safaa keenyaan guddatte har'a safara isaatiin jiraatti. Gahee isa dhiisi. Dhimma rifachiisaaf akka na barbaadde yeroo abbaa kootitti goola baasii balali'ii bira gahinaan jedhe. Fiixa akkas hin jedhin. Tuffii abbooboon namnaaf qabuuf malee ani waa tokko keessa hin jiru. Sitti meera kunoo. Kaleessa hoo
yeroo nagantu sana maal ture sababni kee? Ani si ganeen beeku. Ejjennoo kan keetiin eessa akka geessu baruufan malee. Yaanni beellamoo maaliin? Beellam kiyyoo keessa galeera. Maal jechuudha? Eeyyee. Hakimoota biyya alaatii galchee of tuulaa ture jalaa qabanii jiru. Maaltu qaba? Mootummaadha. Akkan dhaqu. Fiixaa maal jechuu kan keeti? Kuni baraasii miti addunyaa kana keessattuu waan baratamaa waan ta'eef kun rakkina qabu. Dhageessa. Akka meeshaa konkolaataa tokkorraa gusee takka jiraachisuuf bakka hundatti baratamaadha jettee miidhagsitee na amansiisuu yaalii. Yeroo baay'ees mitti mee jira. Ana ajjeesuu fi adamsuu keessan dhaabaatoo hojii keessan sakattaa. Yeroo isiniif kenne dhumaaf deemaa jira. Yeroo muraasa kanatti fayyadamuudhaan badii hojjechaa jirtan dhaabaatu uummata bilisaaf dhimma ijaaratu hojii keessatti qaba. Yeroo isiniif kenne dhumnaan garuu ragaan harka jiru qaama sirratti galchuudhaan gaafa san nu hundi keenyaan mana hidhaatti hojii keenya. Kanuma ejjennoo kan kee doktar. Deemti qarshii kanas deebisiif. Cubbuun dura hojjedhe naaf gaha. Qarshii dhiigaan argames barbaadu jedhe. Tole bofiita. Qarshii kanas haa deebisuu fire? Dafii bahi. Garuu gaaf tokko waadaan ogummaa keetti si gaafachuu oola. Hanga saniif deem fakkaatu keetti makate. Tole. Dafii bahi. Waa'een biizinasii kanaa waan si galee natti fakkaatu. Seenaa. Waa'een biizinasii kanaa waan si galee natti fakkaatu. Naaf galee jira sirriitti na ibsa. Argitaa seenaa. Biizinasii kana akka salphaatti ilaaleen. Amma laal inni kun Sudaan Kaartuum irraa dhufa. Inni kun immoo Jibuuti irraa waama mucaasaatiif dhufa. Jarreewwan lamaan kun Keeniyaa irraa lameen waama haadha mana isaaniitiif dhufa. Haadha manaa isaanii yaalchisuuf dhufa. Egaa inni kun Ugaandaa irraa dhufa. Kanneen argitu immoo Afrikaa kibbaarraa isaanis torbuma kana keessa galu. Isaan kun immoo Ugaandaa fi Tuniziyaa irraa dhufu. Laal seenaa. Jarreewwan kun hundinuu doolaara 300 kafaluuf walii galleeru. Beellama waaqa kee sodaadhu na dhiisi. Seenuu koo dhageessa laal amma isaa miti. Dooktar Abdiisaa akkuma goone taphichatti deebisuu qaba. Namichi kun maal si godhe? Maal qaba haa jiraatu osoo itti dhiiftanii? Maraachitee kun karaarra ooftee jirta. Daandii irratti hambistee jirta. Ammumaayyuu lubbuun haa jiraatu maal qaba osoo dhiiste? Akkasii miti seenaa. Dooktar Abdiisaan tapha kana keessan seenne taanaan jarri kun immoo kaayyoon isaanii jalaa fashalle taanaan sakandii takka keessatti addunyaa kanarraa nu dhabamsiisu.